Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official odeeffannoo fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraatti yerootti kan ittiin argattanidha. Egaa akkuma beeknu mata dureewwan garaagaraa kaasnee haasa'aa turreerra akkuma kanaan dura baratamee mata duree keenya irraatiinis dhimma fayyaa tokko irratti haasa'uudhaaf dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu qoricha yookiin immoo dohaan qaama saalaa dhiiraa kaasuudhaaf fayyadamu. Gama fayyaatiin akkamitti ilaalla, miidhaa akkamii qaba, yeroo akkamii fayyadamuu qabna, akkamitti fayyadamuu qabna kan jedhurratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti hordofaa. Kun sagantaa fayyaati. Namoonni haaraan dhuftanii jiraattan namoonni subscribe goone subscribe gochuun amma mallattootiin odeeffannoo fayyaa yeroodhaa yerootti isin biraan geenyu akka argattan isin jenna. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu rakkoo ka'uu qaama saalaa dhiiraa wajjin wal qabatee kanaan dura viidiyoo dalagee ture namoonni argine viidiyoo keessa deemtee ilaaluu dandeessu. Egaa rakkoo qaama saalaa dhiiraa ka'uu qabu wajjin wal qabatee yeroo takka qaamni saalaa dhiiraa yeroo quunnamtii saalaa yeroo laaffatutti jabina barbaada. Qorichoonni kennaman jiru keessumaatii kanneen qaama saalaa dhiiraa isaanii baay'ee hin kaane jechuudha. Qorichi kuni qoricha qaama saalaa dhiiraa kana jabeessuuf immoo kaasu jechuudha. Mee jalqaba irratti si yaadachiisuudhaa fi qaamni saalaa dhiiraa akkamitti ka'a kan jedhu akkuma beekamu wantoonni bakkeedhaan stimuleet godhamu yookiin immoo wantoonni bakkeedhaan kakaasan jiraachuu qabu. Fakkeenyaaf sagaleedhaan ta'uu danda'a, tuttuqqeedhaan ta'uu danda'a, shamarran wajjin wal arguudhaan wal tuttuqaan wal qaqqabuudhaan ta'uu danda'a. Yeroo miira wal quunnamtii saalaa keessa gahu yommuu fedhiin isaa dabalutti qaamni saalaa dhiiraa kun ni ka'a jechuudha. Akkamitti ka'a jennee yoo ilaalle paatoo fiiziyoolojii isaa yookiin immoo haala kamiidha qaamni saalaa dhiiraa hin ka'a yoo jennu maal jechuu keenyadha. Hariiroon kun kan inni hundaa'u sammuu keenya, dhiigaa, ujummoo dhiigaa fi qaama saalaa dhiiraa fi maashaawwan naannoo sana jiran narvii wajjin wal qabatee jechuudha. Wanti kuni waa'ee qorichaa dhumarratti ilaaluudhaaf qorichi suni maal jedhama, maaliif gargaara, yoom fudhatama, akkamitti fudhatamuu qaba, dhiibbaa yeroo dheeraadhaaf yoo fudhatame dhiibbaa namarraan gahuu danda'a kan jedhus kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu namni tokko yommuu miira keessa seenu dhageettiidhaan ta'uu danda'a, arguudhaan ta'uu danda'a, qaqqabaadhaan ta'uu danda'a. Yeroo sanatti maaltu ta'a? Nitric oxide kan jedhu ni gadhiifama. Nitric oxide ni gadhiifama. Nitric oxide kun maal? Gaheen isaa ujummoowwan dhiigaa baay'ee qaamni saalaa dhiiraa ka'uu jechuun maal jechuudha? Yoo jennee ilaalle akkuma beekamu qaama saalaa dhiiraa maashaawwan qaba. Maashaawwan sana gidduu ujummoowwan dhiigaa ni jiru jechuudha. Ujummoowwan dhiigaa kun maal godhu? Ujummoowwan dhiigaa kun yommuu isaan itti dhiigaan guutamanitti maashaan naannoo sana jiru rilaaks godhee yookiin immoo diriiree yommuu inni dhiigaan guutamutti qaamni saalaa dhiiraa sun jabaatee kara jechuudha waan biraatti. Kanaaf nitric oxide kun namni tokko dhiirri tokko yommuu inni miira keessa galu qaqqabbiidhaan ta'uu danda'a, dhageettiidhaan ta'uu danda'a yommuu miira keessa seenutti yookiin immoo yommuu miira keessa galutti maal ta'a jechuudha. Ujummoowwan dhiigaa kunniin ni diriiru jechuudha. Akka isaan diriiran akka isaan bal'atan godhan nitric oxide kun jechuudha. Kanaaf nitric oxide kun ujummoowwan dhiigaa kun akka isaan diriiran immoo godhutti dhiigaan akka guutamu godha. Ujummoowwan dhiigaa kunniin dhiigaan guutamu jechuudha. Kan biraa immoo CGMB kan jennus immoo keemikaalli gadhiifamu jira. Keemikaalli kunis immoo baay'inaan akkasii hubattaniif haayilaatii dubbachuu barbaadanii kun immoo maal godha jechuudha? Maashaawwan naannoo sana jiran, maashaawwan naannoo qaama saalaa dhiiraa jiran sunniin maashaawwan sunniin akka isaan diriiran godha. Yommuu maashaan sun diriirutti maal ta'a? Ispeesiin ni uumama. Ispeesii sana keessa ujummoon dhiigaa sun bal'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti kana maaliif hin kaase jechuudha? Qorichi yeroo baay'ee kanaaf kennamu keessumaa isin jennaaf kan jennu yookiin immoo vaayigiraa kan jennu naannoo argeetti baay'ee jennaman qoricha aruuzaa jedhu. Qoricha aruuzaa naa kenni baay'ee gurguramu baay'ee qoricha baay'inaan faarmaasii irraa gurguramudha. Garuu baay'ee isaa haalatti fayyadama isaa akkamitti akka itti fayyadaman namoonni baay'een hin beekan jechuudha. Mee waa'ee qoricha kana irratti qorichi kun maaliif gargaaraadha? Akkuma jenne kana wantoota kanneen si'eessan yookiin immoo ujummoowwan dhiigaa kana bal'isanii fi kanneen biroo si'eessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf akkuma jennee maal godha jechuudha? Ujummoowwan dhiigaa kun yommuu isaan diriiran sababa garaagaraa kan geessu saayikooloojikaalii ta'uu danda'a baay'ee. Dhimma isaa irratti viidiyoo bal'aa hojjetee ilaaluu dandeessu. Akkamitti hambisuu dandeenya ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa kan jedhu viidiyoo hojjetee ilaaluu dandeessu. Kanaaf qorichi kuni baay'ee qorichi kun ni kennamu. Qorichi kuni ujummoowwan dhiigaa sun akka isaan dhiigaan godhaman guutaman godha yookiin immoo keemikaalli kun akka hin caccabne godha jechuudha. Qorichi kennamu sigaraa fi yookiin immoo vaayigiraa kan jedhu kun kan faarmaasii irraa gurguramu jechuudha. Namoota hedduu fayyadamu. Baay'ee kan isa dhibu qorannoon bara 2005 yookiin immoo waggaa 15 agarsiisa akka ibsutti waggaa 15 iyyuu
dhiironni miliyoona 27 ta'anii qoricha kana ni fayyadamu. Baay'ina sababa garaagaraa kan qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa sababii garaagaraa kan ka'uu dhiisuu danda'u kanatti immoo namoonni baay'een wantoota garaagaraa yaaliiwwan ogummaatiin gorsi kennaman jiru. Gorsa sana irra darbee yoo ta'uu baate qorichi kun ni kennama jechuudha. Gorsi isaa maal akka fakkaatu kanaan dura viidiyoo isin hojjedhee ture jechuudha. Kanaaf qorichi kun sildanaaf yookiin immoo baay'ee kan jennu kun akkamitti fudhatamaa kan jennu yoo ilaalle seenaa sana yookaan qorichi kun kanaan dura waan seetanii namoota dhiibbaa dhiigaa qaban yookiin immoo dhiibbaa dhiigaa jechuun dhiibbaa dhiiga isaanii kan ol ka'ee dhiibbaa dhiiga isaanii gadi buusuudhaaf maaliif ujummoon dhiigaa yommuu inni bal'atu yookiin immoo vaazodaayileetiin effektii waan qabu yommuu diriirutti dhiibbaa dhiigaa gadi buusa jedhamee yaadama jechuudha. Ilaallaan qoricha kanaa dhiibbaa dhiigaadhaaf kennan. Gaafa ilaalanii namoonni dhiibbaa dhiigaadhaaf fudhatanii qaama saalaa isaaniitti kaasan malee isa booda qorachuu eegalanii qorichi kun dhiibbaa dhiigaadhaaf kennamuu dhiisee ammallee maal ta'e jechuudha. Amma sadarkaa maaliif kennamu jechuudha akka qaama saalaa dhiiraa kana guddisuudhaaf akka kennamu ta'e jechuudha. Isinii galanii qoricha dhiibbaa dhiigaadhaaf oomishamee booda irratti immoo ilaallaan isaa effektii isaa qaama saalaa dhiigaatti kaasitti kaa'aa jechuudha. Baay'ee ka'ee dhaabbata jechuudha. Waan kuni rakkoo akkasii fuudhaaf gargaara kan jedhullee gaarii hubadhaa asii gahu hospitaala keessatti dhukkubsataan ciisee waan biraa ta'uu danda'a. Kanaaf milkaa'inni isaa yookiin immoo success rate isaa yookiin immoo parsantii 60 hanga 80 qaama saalaa dhiiraa kaasuu danda'a. Qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti asirratti wanti ilaallu akkamitti fudhatama haala kamiin fudhatamuu qaba kan jedhuuf immoo namoota hundumaaf hin kennamu baay'een namoota tariitii baay'een deemee fudhachuu danda'u akkaataan fudhannaa isaa akkamidha yeroo akkamii fudhachuu danda'e kan jedhutti immoo hubannaa isin laachuun barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaa ajaja ogeessa fayyaatiitu kenname gaariidha. Maaliif fakkeenyaaf amma qorichoonni isa wajjin fudhataman dhiibbaa uumuu danda'an jiru qorichoonni tokko tokko. Fakkeenyaaf naayitiroogilaayisiin kan jennu kanneen anjaayinaa yookiin immoo dhibee hundee yeroodhaaf arraba jala kaa'atamu sanaa wajjin hin fudhatamu. Amma qorichoonni kan biraa tokko tokko jiru kaleen keessan tiruu keessan ilaalamee hin kennamu jechuudha. Kanaaf ajaja ogeessa fayyaatiif fudhachuun gaariidha. Deemtanii gaafannaa isin barreeffama. Doozii isaarratti illee baay'ee namoonni baay'een doozii qoricha fakkeenyaaf ammoo fakkeenya tokko isin kaasuu danda'a. Paarastaamoolii namoonni baay'een isaanii namoonni ga'eessonni tokko isaa giraama 500 fireema tokko fudhatu dhaqanii bitan. Garuu firee lama waan giraamii addaatti doozii kennamu yeroo baay'ee akkuma gara doozii isaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadanii qorichi kun akkamitti fudhatama tokkoffaa garaa duwwaatti fudhatama. Walqunnamtii saalaa gochuudhaaf karoorfatanii fakkeenyaaf amma namanaaf abbaa manaa ta'uu danda'a. Mana abbaa manaa baay'ee fudhata jechuudha. Daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko dursitanii fudhachuu qabdu. Malee fakkeenyaaf qoricha bishaan fudhatanii qoricha liqimsanii ciisuu miti. Yeroo fudhata waan ta'eef yeroon itti fudhachuu waan danda'uuf daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko dura utuu danda'ame nyaata salphaa ta'e nyaachuudhaan yookiin immoo nyaata tun nyaateetu liqimsameeti gaariidha. Kana gorfama. Kanaaf daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko dursanii qoricha sana fudhatu jechuudha. Amma immoo dhiiga keessa tura kan jedhuu fi hanga sa'aatii 4tti turuu danda'a dhiiga keessa jechuudha. Amma liqimsitanii ammas boodatti deebitanii ammas immoo liqimsuun barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhiirri tokko marsaa tokko shamarranii wajjin yookiin haadha manaa isaa ijoollee qunnamtii saalaa godhee daqiiqaa 30 boodatti deebi'ee ammas liqimsuu qaba jechuu danda'u jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko dursitanii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan inni dhiiga keessa turu sa'aatii 4 akkuma tursiitti meera. Side effect akkamii qaba? Taniitii namoonni tokko namoonni kana fudhatanii wanta addaa fudhatan arguu dandeessu. Side effectiin sababa ujummoowwan dhiigaa sana daayileet godhuuf yookiin immoo bal'isuu fi miidhaa akkamii yookiin immoo side effect salphaa akkamii geessisuu danda'a. Fakkeenya mataa dhukkubbii yeroo sana itti dhaga'amuu danda'a. Mataa dhukkubbii ammas itti dhaga'ama. Mataa dhukkubbii itti dhaga'amuu danda'a. Kan biraa fuulli fa'aa isin diimachuu danda'a. Funyaan keessi fa'aa foon akka naasal congestion kan jennu yookiin immoo isin furriidhaan guutamuudha yookiin immoo dhiitoo keessaa bishaan guutamu jechuudha. Kan biraa immoo gaastirikii illee hir'ifama yookiin immoo gubaatii laphee jalaa qara laphee jalaa yookiin immoo qara laphee jalaa yookiin immoo gubaatii garaachaaf illee nama saaxiluu danda'a. Yeroo takka gogaa qaama irratti illee biluu yookiin immoo akka inni biluu ta'ee gochuu danda'a akka maadiyaatii jechuudha. Ni mul'ata akkuma dubartoota jechuudha. Kanaaf wantoonni kun side effectii mul'atan baay'ee isaanii side effectiin akkasii namoonni kana fayyadamtan yoo jiraatan side effectii akkasii fudhatti arguu dandeessuudha. Kan biraa immoo reerilii kan godhu priyaapisiin kan jennu walqunnamtii qaamni saalaa dhiiraa suni garmalee ka'ee sa'aatii 4 olii walitti aansee yeroo ka'ee dhaabbataa ture jechuudha. Baay'ee ka'ee dhaabbataa ture inni dhukkuba jechuudha. Mukoo sana immoo baay'ee dhukkuba. Priyaapisiin kan jennu kana kan dura barreessee ture viidiyoodhaan isin hojjedha. Qaama saalaa dhiiraa ka'ee yeroo takka keesii tokko argeeranii baay'ee ka'eetu ni dhukkuba baay'ee hin ciisu gadi ciisuu hin danda'u jechuudha. Inni dhukkuba
akkuma beektan immoo yeroo sana maal ta'e jechuudha tishuuwwan naannoo sana jiran ajjeesuu danda'a miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo baay'ee namoota muraasa irratti keessumaan akkasii mul'achuu danda'a. Priapism kan jennu kunillee mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabumatti side effect isaa maal akka fakkaatu yeroo baay'ee ajaja ogeessa fayyaadhaan fudhachuun gaariidha. Namoonni rakkinni kan qaamni saalaa isaanii hin kaane sumaan kaane ni fayyadamu jechuudha. Ni kaasa makaanizimii ammas ni jenne kanaanii qaama saalaa dhiiraa ni kaasa jechuudha. Yeroo sana gaariidha beekamaadha. Walqunnamtii saalaa baay'ee miira uumaan eebbisee namaaf kennedha. Abbaan manaa fi mana tokko walqunnamtii saalaatti enjoy gochuu danda'a. Yeroo walqunnamtii saalaa jennu yeroo baay'ee ndaawwan jechoota itti fayyadamu jechoota sasalphaa jechuun jechoota namoota biratti fudhatama qabanidha. Sodaachuu akka hin qabnedha. Maatiin jeeqamuu hin qabudha. Walumatti walitti himuu qabudha dhimma kanarratti. Kanaaf waa'ee qoricha kanaa namoota baay'eedha. Baay'ee beekamaadha. Qoricha Hawuzaa jedhama naannoo Harargeetti. Namoota baay'ee fayyadama waan ta'eef maal akka ta'e akkamitti akka hojjetu yeroo akkam fudhachuu akka qabdu kan jedhutti yaada isiniif kaasee gabaabsee akka isiniif ta'utti jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turtanii waan hordoftaniif guddaa